Guys, video kana dhaggeeffadhaatti taazaba. Dhaggeeffadha. Mucaan kun seenaa guddaa qaba Oromoo bira. Oromoon mucaa kana waan inni irra jiru maal akka ta'e namni gaafattan jirtanii? Artistii tokko qabu, namni beekamaa tokko qabu. Isin gaafuma namni waa tokko ta'e, isuma namni boqate gadi baate. Wallahi cinaacha Tigireen na dhooyteetu na dhukkuba. Video kana kanan hojjedhe yoom? Kadir martuu odoo inni ciisee mana yaalaan galiin. Ayyoo wallaannattan. Mucaan kun akka Oromootitti aarsaa guddaa simbiraa qaba. Akka artistii tokkootitti aarsaa guddaa, aarsaa cimaa simbiraa qaba. Maal ta'a yoo wallaannattan? Ija xalaataa fuulduratti amma mul'istan mana yaalaa galfattanii wallaannattan maal ta'a? Kecha walitti himtanii wal gargaartanii amma xalaata fuulduratti baastan. Ammas Kadir martuu yaa wallaannan tokko taanee ati achi, ati ganda akkasii, ati ganda akkasii, ati amantaa akkasii, ati amantaa akkasii dhiisne tokkummaadhaan artistii keenya kaanee yaa wallaannan. Artist Kadir martuu hundi keenyanuu dhiiraa shamarraniin hundi keenya waan qabnurraa darbannee yaa wallaannan. Oromoo yaa wallaannan. Beekaa keenya nu jalaan fixinaa. Beekaa keenya uzim jettanii laaltaniituma gadi nu jalaan cirinaa. Yaa wallaannan nu tokkummaadhaan kaanee hundi keenya harka wal qabannee yaa wallaannan. Video kana copy link share godhaa hundi keessan wal biraan gahaa.